yoo dubbiin isinitti ma garaa keessan qat godhaa kutadha amantanis amanuu baattanis biiftuun gadaa raaga raagdeedha abiyyiin ganaa waggaa 20 bulcha yoo bo'uudhaaf qophooftan waggaa 20 ganaa abiyyiin isin bulcha akkamittiin isin bulshaa jedhaan gaafadha akkinitti isin bulshu namni Iskindir Naggaa filatu hin jiru inni baandiraa qofaa baata malee uummata baandiraa baatu uummataan jiru Jawaariin immoo uummata harcaatu qabatee jira uummata harcaatu jechuun Wallaggi gara biraarra deemti Shawaan gara biraarra deemti Arsiin gara biraarra deemti tokko taanee jabaannee uummata kana keessa jiru uummata harcaatu Oromoon jechuudha uummata harcaatu namni qabate namni nama cimaaf dudduubaan qabne eessallee hin ga'u isaa warra koomentii irra hee jettan kan ofi ilaalina wal ijaartanii hin jirtan Jawaariin hin dabarsitan namni dabarsu hin jiru paarlamaa garuu yoo ta'e Oromoodha waan guddaa hojjechuu danda'a eenyu jira Tigroonni isaan galaniiru yooma yookiin Oromoo keessaa dhaaba way ijaaranii loluma way garagara sitti baranii horii isaanii akkaataa amma fixatanitti jechuudha yookiin Sumaalee keessaa nama ijaaranii Abiyyi irratti kaasuudhaaf masaaraa bitanii waama tokko yaalanii hamma horii sana fixatanitti numa yayyaalu horittiin hin dhumti isaanis iddootti galu silxaanatti hin dhufan kanaafi ol kaattu gadi kaattu Amaarrillee nama amma biyyi ga'uun argattu Oromoon illee nama hamma biyyi ga'uun argattu Tigreen immoo yaaltee dadhabdi warri kaan immoo sababa bibbicuudha iddoo kanaaf ganaa namni dhufee hin jiru Abiyyiin ganaa isin bulcha jannata min albaata maroo jettu maroon immoo Wallaggaa qofaa keessaayyuu Wallaggaa keessaayyuu gara boorderiitti siqanii jiru amma walakkaa lafaan jiran Wallagguma keessaa jiru xarzii tokko qabatanii Oromiyaa bilisoomsitanii warri jannata min albaataa nyaattan jiru jarannee machumatti abdachuudha malee isaanis dur kobor beegii maaloo gidaamii walakkaa jiru ture amma gara gemii gaabbaatti achi siqaniiru ittu gemii gaabbaa achi siqaniiru boorderiitti achi siqaniiru sabooddee maal ta'a humni nadhafa illaafaa dhufa uummatis illaafa innaafu isaanis waggaa 20 ganaa Abiyyiin biyyattii caccabdee kan waggaa 2 3 4 ganaa boossu hin boossu waggaa 2 3 hin boossu inni sirrii Amaarri hundi keessan inni dhabdu biizinesii jalqabdu hojii jalqabdu iddootti galtu isin sirreessee hojii isinii banee hundaa keessan biizinesii gara hundaa akkasii yaaddammini Oromoon hin nu balleessatti inni Oromoo sin balleessu Abiyyiin Amaarris nu balleessatti inni Amaaras hin balleessu Abiyyiin daashee sirreesseetu hojiitti deebisee waggaa 20 isin bulchee isa booddee warroota dimokiraasii barsiise fuudhee isinitti kennee isin duraasiqa yoo lubbuun keessan jiraate hundi keessa yoo jiraate viidiyoo kanarra hin balleessu asuma irratti isinii dhiisa sababiin dhiisuuf immoo jechoota an jedhe kana yoo inni namni lubbuun jiraate bira ga'ee hin argine